Hawwaan gantuudha hin sobdi maal jetti Sumayyaadhaani ati na taradda'uu diddee ati na hubachuu diddee amma kana iyyuu hiriyaa amma kana taane iyyuu walii wajjin turre kaleessa dheenga daddabarsee si kennaa hin turre ani kan silkii sirraa kaasuu didee fi ani kan si taasa'uu didee fi rakkoo cimaa keessa hin jiraa jettee rakkooti keessa jirtu hawwaa koo silkii kee xalafamee jira anillee hin beeka jechuudha ga'ee jira isa kana silkiin isaanii xalafamee jira Sayidoon silkii isaanii ofirratti xalafee jira jechuudha ishii Sayidooni silkii tokko qofa ofirratti xalafee jechuudha ati gabbaata nama waraqaa qabuudha nama Yamanii keessa deemuudha namoota immoo fira baay'ee yookaanis immoo hiriyoota baay'ee beekuudha jechuudha. Sayidooni silkii tokkitti si jalaa xalafee jechuudha malee mana kee guutummaa keessa kaameeraa kaa'ee akkati Sumayyaa taasoftuu fi hin haasofne kaameeraan saqqalannee jechuudha Sayidoon maaliif hiriyaa keetii kaleessa wajjin nyaattee wajjin dhudde isa kamiif achi deebitee Sumayyaa irratti diraamaa daladdaati kan maal ta'uuf diraamaa irratti hojjette enga dabar diraamaa irratti hojjette bar Sayidoo wajjin walii galteetu Sumayyaa irratti miskiina haadha daa'imaa haadha mucaati jechuudha utuu aaruu baattee olii gadi hin deemtu jechuudha namni utuu aaruu baatee aariin sammuu isaatii ol ta'uu baatee jechuudha jireenya isaa dhiisee olii gadi hin deemuu jechuudha mana isaa jabeeffata malee jechuudha kanaafuu jennaani mee bakka keessa deddeemtaati kan Sumayyaa amma dhiifama gaafattu na taradda'e gaafa na taraddaate gaafa dubbiin sii gale gaafa waa'een itti sittaasa'uu dhiise suni sii gale atu deebite dhiifama na gaafattaa kan miidiyaa irra baate silkiin irraa kaasuu didde hawwaanii salaamiin silkiin irraa kaasuu didde jettee maqaa keenya haasoftu nuti rakkanneeti malee si jaallannaa jette giftii kun immoo deebisamee fachuu bakka Sumayyaa bu'e mee hin jaallatta hooti hiriyaadha hooti Yorutti dheengadde Sayidoo wajjin Sumayyaa irratti piraankii hojjettanii diraamaa irratti hojjettanii viidiyoo kaaftanii dheengadde Sumayyaan dubbattee jirti Sumayyaa fidee dubbate anillee argine viidiyoocha jechuu viidiyoo Sayidoon viidiyoo kaasuu isaa malee viidiyoo Sumayyaa haasoftu irraan dhageeyan hawwaa fi Sayidoon diraamaa irratti hojjechaa jirtu Sumayyaa irra dhagee jechuudha Sumayyaa irra waa jalan darbuu gambeettu anuu seeraa dhagee kanaafuu jennaani yeroo sana jechuun akka viidiyoon sun gadhiifamu hin beekta akka Sumayyaan viidiyoo keessan tokkoffaa irratti onlaayinii irraa ilaaltu hin beektu maalumaafitu Sumayyaa gante gante Sayidoon si doorsise si reebe kaameeraa duubatti illee waan fedhe na gochaa jiraatti rakkoo keessan jiraatti bar rakkoo kee guddaa keessan jiraatti Sayidoon si miidhaa jira dhugumatti si miidhaa jira maali bakkee gadi hin baatu mooti mana gadi hin baatu moo hiriyootaan qabdu moo goddanyoota qabdu moo giftii ko moo maatii keetiin dawwaltu haadha abbaa keetiin dawwaltu itti dawwaltee yoo isiimiin baafattu WhatsApp namarraan xalafattu silkii tokko qofa qabdaati silkii afur shan qabdu warri miidiyaa irra hojjettan wal beenna waan ta'eef jechuudha silkii tokkoon viidiyoo haasaa silkii tokkoon keessaan haasoftuu jechuudha wal beenna namni silkii lama sadii dhabe hin jiru jechuudha namni miidiyaa irra hojjetu kanaafuu jennaani siimii gabbaatee akka barbaadde deemta'uuti namni si dhowwu hin jiru gabbaatee siimii haaraa baafattee silkii isa tokko keessee Sumayyaa ko nan rakkadhe Sayidooni silkii koo xalafee jira Sayidooni waan sitti haasa'u waan sitti dubbadhu hiccitiin isa bukkee ga'aa jira kanaafan silkii haaraa kanaan dhufe asiin na dubbisii jettee dattee Sumayyaatti naasoftu dattee Sumayyaatti hin himtu maaliif ganta hin dubbatinii garuu kanaaf hin viidiyoollee sirratti dalage Sayidoon nu doorsisaa jira nu ajjeesuu deema hin dubbatin nuti biyya ormaa keessa jirraayii yoonni biyya kanaa ba'e yookaan immoo gaafa biyyaa baane gaafa barri darbu dubbannaati hin dubbatinii nun komatinii adaraa Sumayyaan baay'ee gadditeerti akkasuma beektanii nun komatinii ya Sumayyaa koo jettee silkii kan biraatiin dawwaltee itti himtu Sayidoonii kaameeraa mana keessatti maxxanfate moo kaameeraa mana keessatti saqqale moo maaliin ishee hordofa silkii tokkitti isheedhaan hordofa bar siimii tokkittidhaan isheedhaan hordofa bar wasaseen Sumayyaa naasoftu sagalee waasaappii telegiraamii kan ofirratti xalafe Sayidoon kanammoo jechuu
maaliif mala humte jechuudha. Salaamiin sunis maaliif mala humtanii gabbaatanii yookaan waasaappii namarraa kadhattanii yookaan immoo siimii haaraa bitattanii dawwaltanii Sumayyaatti naasoftanii maaliif hin goote haadha daa'imaati. Gantuudha malee hinaaffaadha malee. Bar namni si'ana yooti jaarsa qabattee teesse sitti naafa bar. Jaarsaa wajjin addaan nama baasu jinni sheexana bar namuma sheexana namatti ta'e bara si'ana. Engaddi maal irratti daladde? Maaliif maal si goote haadha daa'imaati? Jireenya ishee nama dhufee jeeqe maal si goote? Kan itti cuftee Sumayyaa kootte kara viidiyootiin deebistu ga viidiyoo kee dhaggeeffatti. Kanaaf hidhamte kan itti dhufte kara viidiyoo naasoftuuf dhattee keessaan itti naasoftu. Sagalee koo kana waraabinii akkasitti dubbadhe illee dubbatinii sayidoon na ajjeesaa itti dubartiidha hiriyaa keeti. Wajjin nyaattee wajjin dhuddee guddatte Sumayyaa wajjin. Isheeta akka haadhaatti akka obboleettiitti isin xagganee ijoollee Oromoos yoo ta'e dhiira Oromoos shamara Oromoos Sumayyaadha kan guddisee suma argaa jirru. Ergi waggaa meeqaatii Sumayyaa hordofna ergi waggaa meeqaatii Sumayyaa laalla. Akkasitti ijoollee kana wajjin gaafa ayyaana mana isheetti oolaa qaltee re'ee qaltee akkasitti dadhabdee hojjechaa nyaachisaa baate ijoollee keenya. Ijoolleen isaanii wanne mucaa xinnaa wayii sanaa fi mucayyoo ishee qallu tokko bichaa jira. Isheen ammallee ni heerumte. Isheedhaaf hawwaa nama sadii malee maaltu jira? Jarri isaanii. Jarri Sumayyaa fa'a. Nama sadii akkas kan hin beeku kan jiru jechuudha. Kan kanaa ijoollee Oromoo keenyatti itti dachee Kamiilaa fa'a kana, Abdii fa'a kana, Muktaarii fa'a kana, Roozaa fa'a kana ijoollee kana nyaachisaa baate mana isheetti gashitee jechuudha. Sumayyaan qallabaa baatee jechuudha. Garuu har'a hunda isaanii irraayyuu galata dhabdee hundi isaanii itti duulanii jechuudha. Silaa namni waa namaa godhu namni kaleessa dheengaddaa waasii godhu gaafati rakkatte yookaan immoo hin deeggaru jechuudha. Abdiin kaleessa kan ka'ee dhufe Sumayyaa irra godhe kaleessa dheengaddaa yoo otuu inni ayyuun fuudhini maaliif hin dubbatin? Har'a isaa ka'ee dhufeetu dubbate jechuudha. Akkaseen miidhamaa jirtu reefa argu? Akkasuma Sumayyaan miidhamaa jirtu reefa argu? Namni jaallate olii gaddeemaa haaraan galfatee mana isaa keessan taa'u. Akka isheen kaleessa afaan balbalaa teessee akka hantuuta adurree hantuuta hedduutti afaan balbalaa teessee natti dhufan jettee ofirraa heddi bara. Sababii isaan silkii irraa kaasuu didaniif jechuudha. Sababii isaan itti dubbachuu didaniif jechuudha. Siimii qayyaratanii gabbaanii bitatanii itti naasaanii silkii biraadhaan. Kan isaan ishee cufaniif har'a gaafa fayyaa abbaa nagaa fakkaatte hundaafuu hojii isaanii rabba kennuuf. Hojii isaanii rabba kennuuf malee waan tokko waan jennu hin qabnu jechuudha. Afaan dhadhaa dibatanii dhufaniitu achi abbaanii haasa'u jechuudha gaafa haasa'an. Ana kanatu na aarsa bara dhugaa rabbii kanatu na aarsa. Nama gidduu galanii nama addaan diiguu malee nama walitti deebisuu hin beeku jechuudha namni keenya. Kun hundaa inaaffaa. Akka waan ofiisaatii fuudhu kaleessa ayyuu hiikiti Sumayyaatti deebi'edhaan ayyuun illee har'a baay'ee aartee jirti. Ayyuun har'a viidiyoo gadhiistee turte haga dhumaatti ilaalee jira viidiyoo ishee aartee bobaateetu dubbachaa jirti jechuudha. Akka waan ofii fuudhanii yoo sayidoon dhiise akka waan ofiitti heerumanii shamarres jechuudha. Nama addaan diiguu maal isanii godha nama addaan diiguu nama walitti deebisaa malee isin duniyaa kanarra hammam jiraattu moo ofii keessanii bakka isaanii buutanii nyaattu. Har'a kan fayyaa nagaa ta'e taateetu achi abbaatee haasofte jechuudha. Hawaa duutee si haa godhun jedhu. Abbayyoon si habaare abaarsa malee sina baara sila. Akka isheetti garaa koo kiyya na gubdee dhugaa. Gara kiyya na gubdee bara. Ooganii of tachi abbaatee Sumayyaa dhiifama gaafatti. Engadda waa irratti goote yaadattu jaalladhee miti. Jaallattee hoo miti atteessii biraadhaan ittiin dawwaltu. Fakkeessitu. Maal kun hin jedhaman.